Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenya waaqayyoon baay'atu akkam jirtu ana bulettiin keessan nagaa guutuu qaba. Egaa hordoftoota koo ijoolleen keessan nagaafattanii baleen galtimoo akkamii maal taatee hordofaa jirtaa ijoolleen aan jettaniif isin ibsaa jechuudha. Waleen galtee jirti yaa kaleessa kan ishee halkan kan isheen barartee mu gara Dubaayiti Saawudiidhaa gara Dubaayii muranii fi achiin booda immoo ganama obboroo dubbisee jira iddoo xiyyaara Dubaayitti jechuudha dubbisee jira amma immoo Dubaayirraa gara Itoophiyaa imalaa jirra nyaan jettee jirti jechuudha. Amma galtee jirti gara Itoophiyaa galtee jirti nagaadhaan galtee jirti warroonni mucayyoo kana eebbistes galatoomaa ulfaadhaay warri immoo isinis haa ga'uu jettan galatoomaa ulfaadhaay maal jedhee seetti hin danda'u waleenteechis biyya buutee jirti mucayyoo qaxalee mucayyoo bareedduu tana kunoo biyya abbaashii biyya dhaloota ishii geessee jirti carraa kana kan argatu immoo nama muraasa jechuudha maaliif kan baay'ee alatti safuun jira waan ta'eef kanaaf waaqayyooni nagaan baanee nagaan nu galchuun waan xiqqaa namatti fakkaata yoo akkas jenne garuu waaqayyo keenya kadhachuun dhaqa nutti xiqqatu yeroo hundaa ageechanii kanaaf waaqayyo keessan kadhaa yeroo hundumaa jechuudha waaqayyo kan nagaan nu baase nagaan maatii keenyatti firoottan keenyatti hiriyoota keenyatti nu galchuu isiniin jedhaa hunduma keenya ijoolleen biyya Oromaa jirtanii waaqayyoon carraa akkanaa kanas ni haa kennu. Nuufillee nu haa kennu jechuudha kan walumaan ka'anis dabalatee seensi dabalateeti ana qofaa miti immoo hunduma ijoollee biyya alaa jirru hunda keenyaaf waaqayyo carraa kana nu haa kennu maaliif bakka jireenyi biyya Oromaa hanga muhiimati jireenyi biyya Oromaa siqaay malee gammachuun hin jiru dhugaa rabbii gammachuun hin jiru jechuudha ana amma dhugaa dubbachuuf obboleewwan koo manni kun baay'ee bareeda sa'aatii barbaade rafee sa'aatii barbaade ka'a garuu akka mana haadha kootti natti akkasuma garuu natti hin tolu. Bakka biyya Oromaa waan ta'eef mataa gadi qabadheen bula yoo warrillee nama gaarii ta'e mataa gadi qabadheen bula akka fedha kiyyaasa itti buluu hin danda'u waan ta'eef biyya kee keessa taate faataa itti jiraata jechuudha argatu nyaattee dhabdullee bakka uffatteetu yoo deemte bakka addunyaan 9-10 guutuu san sinii galte kanaaf bakka biyya Oromaa haguma fe'ellee namatti tolu dhugoollee osoo namatti tola ta'e osoo nyaata namatti tola ta'e. Osoo uffata namatti tolu ta'e osoo waa hundumaanuu ta'e mana nan jiru kanatti namatti tola garuu ana biyya Oromaa uffadhullee nyaadhullee waa akkas akka biyya kiyyaa sanatti tolu maal akka ta'e hin beeku garuu manni kun akkuma mana haadha kiyyaati garuu akkasanitti natti hin tolu akka biyya kiyyaatti natti hin tolu biyya Oromaa biyyuma Oromaati abadan biyya Oromaa biyyuma Oromaati sinigale biyya Oromaa biyya Oromaati kanaaf yartuus taatu Dalattis taatu, widdiis taatu, rakkasas taatu biyya keenya kan nu gahu hin jiru. Haati ofiitii fi biyya ofii tokko kan jedhan dhugaadha. Kanaaf biyya keenya kan nu gahu hin jiru jechuudha. Kanaaf akkuma argaa jirtan kun waleen xiyyaara keessatti teessee naa waraabdee jechuudha kana. Waraabdee gallakkistee akkasitti kun waleen teechanii shaashambaa jechaartu xiyyaara keessaa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii. Ana kanaaf biyya ofii maxarachuun baay'ee bareeda. Kanaaf carraa kanneenuu kan argatu nama meeqa? Nama meeqa kan bahee hafu nama meeqa? Kanaaf waaqayyoon carraa kana hunduma keenyaaf nuuf haa kennu. Hunduma ijoollee shamarran biyya alaa jirtan. Muummicha mana madaamii akka kiyyaa jirtan hunda keessanii waaqayyoon carraa kana guyyaa kana si haa kennu. Gammachuudha guyyaan kun jechuudha. Nagaan baanee nagaan biyyatti galuun gammachuu guddaadha. Kan isa gahuun jiru waan dhugaa waaqaasin jira. Innaa kanaaf waaqayyo keessan garadha yeroo hundumaa waa itti amantan kiristaan taatee musliima taatee ortodoksii waaqeffannaa taatee beessi taatee amantaa kamuu keessattuu waa itti amantu kadhadhaa bakka kadhannaa keessa yoo gootani waaqayyo isinii dhagaa jechuudha. Kanaaf kadhannaa keessatti jabaadhaa waaqayyo isin duukaa ta'uu hunduma keenya duukaa ta'uu nuufillee carraa akka waleedhaa kenne kana nu haa kennu jechuudha. Bakka ani dhugaa dubbachuuf baay'een dharraa ijoolleen galtu akkanumatti dharraa gisee ijoolleen galtu jechuudha. Maaliif mucayyoo takka kaleessa komentii jalatti maal jette suuraa walii gallakkisee jennaani biyyi numa gala ani yoo mangalaa jette obboleetti koo yoo viidiyoo kana dhaggeeffattu ta'e jechuudha. Abshira obboleetti koo wanni hundumtuu guyyaa qaba.
osoo akka nangala jedhuuti anatu gala jechuudha. Garuu maal akkasii qabu biyya kana keessatti hin beekan wanne nama hidhullee hin beeku biyya kana keessatti. Inuma si hidha baqa golloteetuma si dhaaba baqa biyya kana keessatti galuu dandeessu. Maal akka ta'e hin beekan nangala hojjetu hooma wayiitis afoo dhufeessi isaan qaba. Amma garuu immoo guyyaa waaqayyo jedhe san malee hin galtu. Guyyaa waaqayyo si dhume ati baqa abiddeente as keessa gahee jira gali gara biyya keetii yoo siin jedhe waaqayyoon guyyuma akkuma walee kanatti carraa si kennee keessa hallim jedhu hooma wayii si waaqayyo si sababee keessa hojjette jechuudha. Kanaaf obsaan eeggadhaa wanna hundaayyuu jechuudha. Obboleetti koo obsaan eeggadhu. Guyyaa tokko hin ta'a amshire waan hunduu hin ta'a akkasuma hunduma keenya ijoollee biyya hormaa jirru hunduma keenya jechuudha. Gammachuunis nutti tolu somnee keessi keenya gubbaan keenya kolfa malee ijoollee keessi keenya waan baay'ee baatee ta'a jechuudha. Ijoolleen kun hin baafatu malee dhugaa rabbi garaan namaa waan baay'ee baata malee waan baay'ee hin baata malee waan baay'ee gadi baasuu dandeessan osoo baasuu danda'ame jechuudha. Garuu akkuma garaan keenya waan shamaa baatu kana agartanii waan shirtibiitti kana baatu maqaaleen garuu isoo hayyuun baannaaf waa hunda garaatti baatatee ta'a ilmi namaa jechuudha. Rakkina meeqa siqaayi meeqa waan meeqa baatee ta'a jechuudha. Kanaaf obsuutu furmaata waa hundumaayyuu amshiree obboleetti koo hin galta guyyaa waaqayyo jedhee eeyyama isaa nuu kenne guyyaa inni eeyyama isaa nuu kenne hin galla hundi keenya iyyuu namni as keessatti hafu hin jiru. Jireenyi biyya ormaa gammaa wannaadhaa waan ta'eef. Kanaaf lagzeedhaaf jireenyi biyya ormaa malee waan akka biyya keenyaa nu ta'a yookiin jireenyi biyya keenyaa nu ta'aati miti. Garuu hanguma waan baaneef jijjiiramutti obsinee dalagachaa irraa waaqayyo isin duukaa ta'u siniifis anaafis carraa kana nu haa kennu hunda keessaniifuyyuu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isiniin jaaladha isiniin kabajaa hunduma keessaniiyyuu waaqayyo isinii faana haa ta'u isiniin jedha. Akkasuma warri immoo mana qiyyaafis haarawaa taatan chaanala kana haarawaa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a waan asirratti darbu hundumaan hordofaa isiniin jedha isiniin jaaladha isiniin kabajaa obboleewwan koo galatoomaa ulfaadhaa warri nu jajjabeessaa jirtanillee warri immoo na eebbisaa jirtanillee amiin amiin isiniin jedhe baay'ee hanga viidiyoo biraa walitti deebitti.